Jarri Fadiloo mootummaa ofiin jettu kitaaba barreessine dhugaafannaa kabajaan kitaaba kana kan jedhu koppii gootee facaatu waa lamaa facaatu tokkoffaa sumni hamaa keessa hin dhagahu lammaffaa akka waan mallaqaa jecha mallaqa dhabuun yoo bilaashi dalaggisan akkasii jedhe qabsoota mallaqaa itti seenu dhugaa itti seenu dhugaa itti seenu Oromoon immoo akka isaan san yaadan dhiisee akkanatti kitaabni bakkatu uummata kanarraa wanni abdiin murree uummata kanarraa yeroo hunda qoma daa'ee kan hin dhaabatuuf uummanni kun uummata kabajaa qabu waan taataniif uummata dhugaa beeku waan taataniif har'allee ulfina na caalu naan hin malle guddaan waan itti uffisaniif hedduu ulfaataa isin jaalladha jechuun hin barbaade. Salle waan deebi'atti qotuutee biyyeetti qabdan dhageenya waan kanaa mariisi wajjin gochuu waan ta'eef oolmaa bareedu gochaa jiru waan dhageessanii jettaniif akkuma takka takka wal yaadachiisee waan dhagammaa tokko kan darbe keessaa isaa jiru abdii muraasa yaadachiisee waltajjiis dhibbana carraa kitaaba isiniin gahuu kanaan fayyadamuuf marii gochuuf hin jara deemaa jiru. Mari kan gochuu kan barbaadeef tokko beektan adeegan isin wajjin qabsaa'uu eegalee biyyaadhaa eegan dhufe yeroo mara akkamuu mareedha. Gaafa Oromoo baras jennee OMN jaallu sochoonus akkamatti sirraa jennee osoo wal waqabu, osoo wal gargaaru, osoo wal morminu, osoo wal falminu. Gaafa dhootu osuma kana wal qarru oduma wal morminu wal qarruun dhagaa waqaramu maal ta'a jedhan ni qarama. Mormiin sodaatina dhagaa waqaramu warra magaalaan na fakkaattan isin baadiyyaa dhagaa waqaruu beektan jaddaa fuuldura hogganni gaafatamuun hogganni xixamuun qeeqamuun barbaachisaa taanaan arrabsamuun yoo hoggannummaan sun rabbiin jallisee tolche alatti ni qara jechuudha. Qeeyni hoggansa qara. Kanaaf akkuma beektan yeroo hunda hoggaa duula haaraa eegallu hoggaa yaada tokkaahu boqonnaa qabsoo tokkoon isin dhufu akkanan mari'annee ijoolleen osoo nu jeeyitu uummanni osoo nu geeraru muktaani osoo nutti mammaaku haayiluunis osoo fiffiigu as geenya jechuudha waggoota amma meeqa amma waggaa 15 gara 20 deemaa jira. Ammallee wanni dhufeefi kitaaba isin gurguruu qofaa miti kitaaba yoon ergellee numa gurguraa akkuma sanii miti wanni dhufeef akka mari'annu hin barbaade maaliif akkuma barruu bara dabree facaase tokko amna qabsoo hangammaa taasiftee fi boqonnaan qabsoo itti aanu maal ta'uu qaba boqonnaaleen hangammaa keessa dabarre maal fakkaata amma maal keessa jirraa gara fuulduraa garam deemuu qabna kan jedhu barruu tokko maxxansee ture bara dabre gara fuula 76 akkas ka ta'u. Barruu san keessatti akkuma kaa'ame qabsoon Oromoo tun waggoota 50 dabre kana keessa boqonnaalee 4 keessa dabarte. Boqonnaan duraa akka dadammaysuu jennuuni. Kan dadammaysuu jennuun dammaysuu jechuun revival uummata sirni cunqursaa cabsee hamilee isaa kutachiisee addaan bittinneessee eenyummaa isaa seenaa isaa aadaa isaa deebisuu baroota 60 irraa kaasee sochiin afran qalloo sochiin maccaa tuulamaa sochiin gama lixaatiin sochii pirootestaantii godhamaa ture sochiin baalee kun hundi wal qabatee sochii dadammaquu ture jechuudha. Uummata dammaysa kana jaaruu reconstruction rebuilding kan jennuun ka 70moota keessa adda bilisummaa Oromoo jaaramuudhaan wal qabatee qubeen hojiitti dhufuun Oromiyaan yaadni jedhu dhufuun 70moota 80moota keessa ka godhaa turre boqonnaa qabsoo lammataa ture. Boqonnaan qabsoo sadaffaa uummata dammaysinee jaarre san lafarra kaa'udha. Oromiyaan lafarratti uumamuun qubeen shamarrashaatii fi Hayilee Fidaafaan qopheessan abaawoon tolchee lafa jala barsiisaa ture sun officially afaan barnootaa ta'uun wanni kun walitti dabalamee boqonnaa sadaffaati. Boqonnaa waan dalagame hojiitti fuudhaa jechuudha. Statehood itti ijaarre jechuudha. Saniyaas 2000 qabsoo qeerrootiin booda ka dhufe boqonnaa sirna jijjiiruu
takkaa'u boqonnaa aangoo kan jennu jechuudha 2008 booda. 2018 booda boqonnaalee sadeen sun qabsoo alagarratti godhamaa turanidha. Ormarratti godhamaa turanidha. 2018 booda qabsoo jallaa ofiitirra godhamuu jechuudha. New phase. Waggoota jahan dabre kana confusion Oromoo keessatti uumame. Bibittinnaa'uun karaa wallaaluun booyin dholootee namni waliin mammakamuun cinaan achi fiiguun cinaan as fiiguun kagartan waan haaraa nu ta'e nuti sirna irratti fincilu resistance politics malee sirna taaneen beeynu turre jechuudha. Amma gara sirna ta'utti ceena. Yeroo sirna ta'aa ceenu immoo eessa jirra isin fakkaate immediately post independent Africa irra jirra jechuudha. 1960s to 70s. Uummanni Afrikaa yoo yaadattan sirna kolonii jala ture sirna kolonii irraa baroota 1960moota keessa qabsoo bifa garaagaraatiin godheen sirna kolonii yookiin immoo sirna ormaa sirna alagaa ofirraa kaasuu dandeenya. San booda yoo takkee taate malee probably yoo Botswanaa fi biyyoota takkaa lama taate malee hedduun isaanii takkaa sirna abbaa irree almost always jallaa isaaniitu aangoo qabata. Sun immoo maal fidaa? Takkaa gara wal waraansaatti internal civil war yookaan immoo gara sirna abbaa irreetitti deeman. Biyyoonni akka Koongoo haala hamaa wal waraansaan gammaa keessaan bahin keessa seenanii. Naayijeeriyaan wal waraansa keessa seentee abbaa irreetiin keessa dabartee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Taanzaaniyaan sirna abbaa irree jabaa qabaattee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Keeniyaan sirna abbaa irree keessa seentee amma gara dimokiraasii ceetee amma gara waggaa 20ti. Maaliif kana isiniin jaa? Nutis waan ummata cunqurfamaa biraarra hin ta'in nurra hin geenye. Tarii wanni if gaafachuu qabnu, if bileem gochuu qabnu yoo jiraate orma biraatirraa, ummata biraatirraa, ummatoota biraatirraa barachuu dhabnee dongorri isaan raawwatan rakkoon isaan irra geessuun nurra ga'uu danda'uu isiitii if gaafachuu qabna jechuudha. So waggoota jahan dabre kana keessatti haalli uummanni keenyaaf biyyi sun keessa deeme haala namuu abdatee fi eege akka hin taane beekamaa. Deengaddaa itiin Amsterdamitti hoggaan haasa'u qabxiin kaa'ee tokko ture. Kunis maali? Qabsoon Oromoo ganamumaa waggaa kaatu ummata kana mirga abbaa biyyaa gochuu jechuudha. Mirga abbaa biyyaa gochuu jechuun maali? Qeesaa irratti qabeenya rabbiin kenneef irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu saamamuu dhabu. Eenyummaa isaatiin cunqurfamuu dhiifamuu dhabu. Mootummaa ifii filateen bulu jechuudha. Qabsoon qeerroo san kararraan gahe. 2018 booda abdiin Oromoonis ta'e saba Solomoon biyya sanii qabaachaa turan qaama gaafii abbaa biyyummaa akka ta'e qabeenya ofirra abbaa ta'u aadaa fiitiin boonuu fi ittiin kabajamu san booda immoo mootummaa fi filataniin seera fi tumataniin bulu kaja'u keessattuu qabxiin sadaffaa kan mootummaa fi filataniin bulu jedhu sun galman geenya karaarraa butame jechuudha. Karaa lamatti dhufne 2018 irratti. Osoo moo'ee waan osoo laallu jechuudha. Karaan lama maali? Karaan tokko kan nuti barbaanne kan qeerroon barbaade gara dimokiraasii qaceessu. Karaan kun kan abii dhufee sirna abbaa irree ijaaruudhaan yaale jechuudha. Har'a roga jirru lama dhabne. Abii akka barbaadetti mootii hunda cafaqee bulchu ta'uu dadhabe. Hiree nuti immoo gara dimokiraasii ceesifnee mootummaa uummataan filame ijaaruu qabnu ni fashalse. Abiin ifiifis dhabees nu dhabsiisee jechuudha. Nu lamaanuu ofillee ni honge nullee nu hongeesse. Sirni amma jiru kun jechuudha. Haalli hamaan biyya tokko keessatti sirni abbaa irree waggaa jiraate mirga dhabda. Yoo dubbatte ni dhabda. Mirgan qabdu mootummaa fi filatteen osoo hin ta'in mootummaa sirratti tuulameen bulta. Otoriteeriyaan kan jennuun kuni sirna mootummaan aangoo irra jiru sun hunda cafaqee jala cabsee warra isaan mormu kaan biyyaa baasee kaan hidhee cic godhee bulchu sun sirna abbaa irree jennaan. Sirni dimokiraatawaa immoo sirna uummanni filatu. Abii sirna sadaffaatu uume. And it is the worst form of government. Sirna murni takka namni aangoo irra jiru aangoo abbaa irrummaa qabachuudhaaf tattaafatu ka garuu immoo humna abbaa irree ittiin ta'uu dhabu.
mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf sirna abbaa irreetiin bulaa turte. Har'a garuu irree dhabde. Hawwii irree malee irree dhabe jechuudha. Kana keessatti anokrasii jennaan haalli amma jiru kun. Anocracy is probably the worst form of status. Only short of anarchy. Haalli amma jiru kun. Warri biyya dheeyta yoo agartan amma Finfinnee kaatanii roobee akka Finfinnee keessatti keellaa meeqaan tam kan bilishaan bakkuma fedhan nama dhiitu jira. Waggaa karaa guddaa irraa baate humni waraana hidhate kan nama saamu kan nama dhiitu jira. Anarkii jira jechuudha. Ideally uummanni tokko barbaadu sirna dimokiraatawaa bilisummaan namootaa fi kan uummatootaa itti kabajamu. Yoo san hanqate yoo ka san hanqatu taate yoo xiqqaate bahee nagayaan bahee galuu yoo ka danda'u. Har'a uummanni biyya sanii nagayaan bahee galuu hin dandeenye jechuudha. So maal goona? Duullee amma godhaa jirru tokko haala irra jirru kan wal hubachiisuudha. Haalli irra jirru ka mootummaan sirna abbaa irreetis ta'uu dadhabe sirna dimokiraasii ijaaru immoo fedhii hin qabne keessa jirra. Kun maal uume? Mootummaa darree hawwii guddaa qabu kan garuu humna hin qabne keessa jirra. Kun uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis gaanfa Afrikaatiifis haala hamaa uume. Itoophiyaan dur sirna cunqursaa ta'uun beekamti gaafii hin qabu. Garuu biyya hamma danda'ametti tasgabbii nagaya jechuun hin barbaadu. Nagayni akka Oromootti hiikaa guddaa waan qabuuf amma fedhe tasgabbii qabdu turte. Biyya bira dabartee biyyoota biraatitti tasgabbii uumuudhaaf sochootu turte. Har'a immoo biyya jeequmsa ollatti ergituutti ilaalamti jechuudha. Kun immoo maqaa keenyaan raawwatamaa jira. Maqaa keenyaan raawwatama. Maaliifi? Amma namni hedduun maal jedha? Haile Sillaaseenis dhiigaan Oromoo, Abalus Oromoo. Kamma waa'ee dhiigatii miti. Nuutu baadhatee irra haaye. Kanaaf uummanni Oromoo tokko gam lamaan miidhamaa jira. Sirna kanaan cafaqamaa jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira. Maqaa isaatiin immoo sabab sablammiin fi biyyoonni ollaas miidhaa keessa jiran jechuudha. Oromoon mari'atee badii narratti raawwatuu fi maqaa kiyyaan warra biraa irratti raawwatamus dhaabsisuudhaaf. Roorroo itti fuufte ofirraa dhaabsisuu qofa osoo hin ta'in gara misoomaaf tasgabbiitti ce'uudhaaf maal godhuu qabna kan jedhu akka bareennuun barbaada. Yaada takkaa lama kaa'uun barbaada. Erga sirna abbaa irreetirraa gara dimokiraasii ce'uun dhabamee anokrasii keessa takkaa'uu sirna sirdhablootaa sirna wambadeeti amma kan jiru. Sirna seera hin qabne. Sirna humnaas hin qabne, seeraanis hin bulle, humnas hin qabne. Dimokiraasiin sirna seeraan bulu. Abbaan irree humna irreen bulu. Sirni amma jiru seeras hin qabu, humnas hin qabu. Kana keessaa akkamiin baana bahuudhaaf straight gara dimokiraasii ceenaan nama hin deemsisu. Karaan barbaachisu maali? Amma ka duraa biyya hambisuu barbaachisa. Biitii yoo ka facaatu taate guttaan reeftu tuqaa ture ni arga intarneet irratti waan kakaamu. Walabummaa durii mi kaasee jirru jarana. Dur sirna jira sirna sanirraa adda baanee sirna keenya ijaarradhaa. Amma hin danda'u facaamee jira jechuudha. Biitii akka daabbootti yoo fudhatte difoo daabbootti yoo fudhatte irraa murattee cinaa kee baafattu akka Eertiraan godhatteetti. Daabboon yoo gadhiifamee adda bittinnaa'ee booda hoo wanni ati irraa murattu jira. Hoggaa daabboo samirraa gadhiiftee immoo bakka kana jiru kanarraa gadhiiftee lafaan dhooyite ni bittinnaa. Hoggaa bittinnaa isaan biyyeetu itti makama. Yeroo akkasii sanitti kutaa tiyya takkaahu gahee tiyya muraa tiyya niin argadhaan hin yaadamu. Niin argadhaan niin dhaga'ama Oromoo keessattis warra Tigree keessattis warra Amaaraa keessattis impaara kanan barbaannu kanaafuu irraa kunnaa maal no it's not possible reality amma Itoophiyaan jirtu kana jechuudha. Reality amma Itoophiyaan jirtuun first thing first the state need to be saved. Mammaasan irra deddeebi'ee haasa'u kan xiqqoo naa laala mataa jiru sabbata maran. Mataan hin jiru daaraa godhe jiru gurbaan. Hanga hafte faashaadhaan hiine sanbooda waliin bullamoo waliin hin bullu akkamitti tolchina ka jedhu mari'achuu barbaachisa. Kan ammoo adda durummaadhaan Oromoon godhuu qaba. Maaliif yeroo ammaa kana sagalee kiyya ol kaase. The same project waniin dhufee isinitti hime waggaa sadii taana fakkaate waggaan as dhufe hidhaa waggaan bahe.
callisaa nagaya buusaa dhiisaa mootummaa tanasii mee afaa usneen laallaa duuba duubaan qoybina. The tactic was different. The objective was the same. Objective was to save the state. The objective remained. The objective remained saving the Ethiopian state. The tactic from 2022 to try silent diplomacy, mediation, peace building, restoration of peace through diplomatic means. Kayyala turreechu. Waggaa lamaan walakka dabre kana hedduu irra yaalle. Akkuma reefu isin jee biyyi tun illee nu gargaarte. Warri Ameerikaas nu gargaare, warri Keeniyaas, warri Taanzaaniyaas nu gargaaranii biyya keessaa haayyoleen, abbootiin gadaa, sheekonni, qeesonni dhiibbaa guddaa gaafa san amma as kan hin dhufe isin qabbaneessuu qofaaf osoo hin ta'in irra caalaa waraana bilisummaa Oromootiin dhiibbaa gochuudha dhufe. And that's what I did. Maaliin arge gaafas? At least lola Tigraay dhaabuudhaaf fedhii agarsiisaa waan tureef yoo ijoollee amma tokko qabbaneessine karaa possibility nagaa akka jiru ijoollee amansiisuu yoo goone uummata mobilaayiz gochuudha. Yoo xiqqaate gurbaan kun balaa biyyattii itti buuse kana keessaa hamma tokko baratee jira jee waan abdaddeef yaa ana qofaa yaalii guddaa goone jechuudha.